eessatti maqaan keessan eenyudha jettu waaqeffannaa isiniif godhe. Ani aanaan Gibeetii dhufe maqaan koo Faarfataa Dassaalany Jabeessaa jedhama. Waan waaqayyo naaf godhe dubbachuudhaaf gara kana dhufee jira. Sana duratti sagalee waaqayyoo keessaa mucaa faarfannaa keessaa waan tokko waan keessa koo deddeebi'u dubbachuun barbaada. Innis yuunnaa egzaabeeriin dinqii siraa dhibu kan jedhu sagalee waaqayyoo achi keessa jiru sana yeroo baay'ee jireenya koo keessa deddeebi'e waan ta'eef asittis waan waaqayyo nuuf godhee fi waan waaqayyo nuuf raawwate dubbachuun immoo barbaachisaa ta'a waan ta'eef dhingata raajiidhaaf bilbilee kottu dhugaa ba'e jennaan gara kana dhufee jechuudha. Sana dura gaafa roobiin gara kana dhufe akka carraa raajiinis yeroo baay'ee gara aanaa keenya dhufanii tajaajilu ture. Na dhukkuba ture kalee koo na dhukkuba. Gaafa roobii sana gara kana dhufuudhaaf utuu hin taane doktor Baddaxee bira deemuu kan ture kaardii qabadheen jira. Garuu gara kana maaliif hin dhufu waan jedhu biraanuunis naaf feeraa ture. Anis immoo kanaa booda gara kana dhufee maaliifan sirriitti hin fayyu waan jedhu irraa ka'een gara kana dhufe jechuudha. Hospitaala naannoottis ilaalamaan ture. Yeroo baay'ee hojii baadiyyaa waan hojjennuuf kalee kun na dhukkuba yeroo motoraan deemu. Akka carraa raajii nutuma kadhatanuu namoonni isin dhukkube kaa dhaabbadhaadhaa turanii moggaa dakaa sanarra taa'een ture jechuudha. Carraan arganne dubbachuudhaaf dhumarratti garuu gara kanatti koottaanaan as dhufne zayitii araaraa fudhadhee isaanis na tuqanii naaf kadhatanii kan kalee koo baay'ee na dhukkube sana nan fayye jechuudha. Yeruma kaleen sun ammamiif kan isin dhukkubaa ture? Baay'ee na dhukkubaa ture yeroomas naannoo waggaa 5 afuriin ta'a natti deddeebi'aa ture. Manni yaalamaa jiraatu? Infekshiniidhaan. Infekshiniidhaanii roobii sana gaafa kadhachiifattanii ga'ee milikkitattanii ofirratti argitanii waaqayyo akkamitti isin fayyise? Ani gaafuma sana hundoon ba'uufan ture. Ba'uufan ture amma naaf kadhatatu nan jedhu yaa waaqayyo immoo guyyaa isaa qaba. Waaqayyo nama qaba, raajii qaba, tajaajilaa qaba. Nuti garuu waaqayyoon qofa qabna. Biyya lafaa kanarra waan jiru hundumaa qaba waaqayyo. Nuti garuu waaqayyoon qofa qabna. Qaba jechuudha. Kanaaf obseen taa'ee boodachi baanee na tuqan yeroo isaan na tuqanu waan akka wantoonni sharariitii wayii mandhee sharariitii beektuuti akkas waan irraa fuudhamu natti mul'ataa ture nan fayye. Toora kadhataarra kan isin dhaabattan gaafa roobii sana toora kadhataarratti raajiin harkumaan isinitti bu'aa dhufanii gaafa isinitti bu'an milikkita waan akka shariitii adda keessan irraa waan akkasirraa fuudhamu natti mul'ataa ture nutu kan baay'ee akkas nutuqanii zayitiis bitannee irra waan ta'eef yoo amanee dhufes kanaan dura yeroo baay'ees tajaajila irra ture sababa hojiitiin an addaanfate tajaajila koo kuman sida siniin jedhe faarfataan ture. Sababa hojiitiin qabameen istiilaan gammaan hojiirra jira waan ta'eef hojii biyya lafaa kanaa booda nan murteesse jechuudha. Sira tajaajilaatti deebi'uudhaaf tureera yeroon kaasettaa albeema tokko jedhu 1999 ture. 2000 kaasee gara hojiitti deebi'ee hojii mootummaatti 2005 kaasee hangammaatti hoogganaa waajjiraa yookaan gaggeessaa naa ta'e hojjetaa jira. Keessa koo garuu yeroo baay'ee kan na cinquuf kan na dhiibu kan boqonnaa na dha'u gara tajaajilaatti deebi'uudha. Utuu hojii sana hojjettanii tajaajilu maal jedhamte? Inni ulfaata baay'ee inni ulfaata. Fakkeenyaaf cherchiin jira sanbatii hojiin hin jiru. Hojii waaqayyo hojjechuuf hojii biiroo hojjechuun maal rakkina qaba? Xiqqoo ishii wanta adda godhu kan keenya gaggeessaa naa gaafa ta'an yeroo baay'ee baadiyyaa ooluudhaaf hojii garuu cherchiitti deebi'anii kadhatanii jiru ni ulfaata waan ta'eef hojii sana hojjetaa fi hojii afuuraa jechuudhaan waan ulfaatu gara sanattis kan na fide waaqayyo. Ammaa boodas immoo keessa kootii gahaa dhaabi kan naan jedhe waaqayyo jechuudha keessa kootti. Yeroo naa kadhatamus natti dubbatamaa ture akka waliigalaatti yaa waaqayyo na fayyiseera waan ta'eef kanuma dhugaa ba'uu barbaadee. Amma gaafa harka raajii isinitti buuqee milikkita adda irraa isinitti dhaga'ame gaafa gabbaatan milikkiti dhukkubaa sun tokkoyyuu isin keessa hin jiru. Na keessa hin jiru. Duraan milikkita akkamitti isinitti dhaga'ama dhukkubaa? Baay'ee na dhukkuba. Kaleellachuu waan ta'eef na xazaqazaa motorarra yeroo taa'ee motoraan deemee deemu baay'ee na dhukkuba. Himuu hin danda'u akkaataan na dhukkuba. Amma erga dinaa milikkita kan argitanii baatanii na dhiiseera filanni waaqayyoof haa ta'u. Milikkitu isinitti dhaga'ama. Milikkitichi natti dhaga'ama. Kaardii dookteriitiin of ilaalchisuuf fuutanii dhuftan sanaa. Kaardii kan Dooktar Ballaxaa fi kaardii isa kanan qabee jira.
mana waaqayyoo naqe kaardii baasu noo barbaachisu warafaan hin barbaachisu altiraasaawwandiin hin barbaachisu akkuma kanatti na fayyiftaa waaqayyo jedhee gara kanatti godhe jechuudha. Kaardiin sun amma gara dokteeriitu tun deebiin isin harkatti hafee jechuudha. Anuma harkatti hafee jira. Amma waan gochuu hin dandeenye hunda isaan gootu. Waan hin dandeenye yeroo sana gochuu hin dandeenye godhaatii nutti harkisiisa amma. Yeroo baay'ee yeroo hin taa'u na dhukkuba ol jechuu gajjechuu na dhoowwu yeroo wambarii irra taa'ee intini barreessuudhaaf yookiin waan adda addaa yeroo motoraan deemee deemu baay'ee na dhukkuba jechuudha. Ergasii yoo motora irra teessanii taa'aa turtanii cheekgootaniitu. Motoratti hin deebine garuu fayyeera keessa kootti. Fayyinni natti dhaga'ama. Dhukkubbiin isin keessa hin jiru. Hin jiru. Harka walitti buusaa isa ta'uu nama gargaara. Itti dabala ammayyuu ilillee ni dhaga'ama. Bakka fayyidan bakka gargaaramtanii itti dhufaaf waaqayyoo jedhaa isin jennaa eebbifama nu jiraadhaaf baadhaa.